Hai students, as video biraatti waliin deebinee jirra. Videoon kiyya inni har'aa isomerism ilaalaa jechuudha grade 10 chemistry jalatti. Kanaafuu video darbe keessatti wantoonni isin jala tarayyoo kan jiraat taate video yeroo darbe keessatti unit 1 jalqabarra dalagee jira waan ta'eef video san irra deebi'uudhaan ilaala. Har'a immoo kan nuti ilaallu isomerism ilaalaa jechuudha. Isomerism. Kanaaf video kana like share godhuudhaan jalqabaa kallattii waan gara barnoota keenyaatti yoo kan deemnu taate immoo mee activity kanarraa jalqabna. Activity kanarraa yeroo jalqabnutti write the molecular formula of the following compounds. Molecular formula isaanii barreessaadha. Akkana jechuun molecular formula yeroo barreessinutti hydrogenii meeqatu jirannee lakkoofnee kaarbonii meeqatu jennee lakkoofnee lakkoofsaatiin kaa'uudha jechuudha. Kanaafuu mee jalqaba irratti ka jalqabaa kana yoo ilaallutti kaarbonii meeqa jira? Kaarbonii 5tu jira. Kaarbonii 5 fi hydrogenii meeqa jira? Hydrogenii lakkoofnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12tu jira jechuudha. Inni itti aanus kaarbonii 5tu jira. Kaarbonii 5 hydrogenii 3 kanaafuu innis 12 ta'a jechuudha. Hydrogenii 12. Sadaffaa irratti ammoo kaarbonii meeqa jira? 5tu jira sis. Kaarbonii 5 fi hydrogenii meeqa jira? Hydrogenii 12 jira jechuudha. Hydrogenii 12. Kanaafuu isa kana yeroo ilaalutti compoundiiwwan kunniin structure isaa yeroo ilaalutti garagara. Haali isaan ittiin kaafaman garagara fakkaata. Garuu ammoo yeroo lakkoofsa molecular formula isaanii ilaallu kaarbonii meeqaa fi hydrogenii meeqa qaba jennee yeroo ilaallutti walqixa jechuudha. Molecular formula isaanii walqixa ta'ee jira. Kanaafuu isaan akkanaa kanneen maal jennaani isomerism jennaan jechuudha. Isomerism jedhamu hiika isaa definition isaa ilaalume. There is only one possible structure for each of the first three alkanes, namely methane, ethane, and propane. Maal jedha? There is only one possible structure. Structure tokko qofatu jira jechuudha. Maaliif? Alkeeniiwwan jalqaba sadan jalqaba jechuudha. First three alkanes. Alkeeniiwwan jalqaba sadaniif structure possible kan ta'e tokko qofatu jira. Tokko qofa qabne jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin maal fa'a? Methane, ethane fi propane dha jechuudha. Isaan kunniin structure isaanii yoo kaafne ilaalle structure isaanii tokko qofa ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana CH4 isa jedhu kana haala kanaan malee gara biraa damee itti goone kaasuu hin dandeenyu. Kanaafuu inni kun haaluma kanaan ka'uu danda'a jechuudha. Straight qofa kaasuu dandeenya malee gara biraa biraanchii biraa finnee irratti hiinee kaasuu hin dandeenyu. Kanaafuu isaan kunniin maal qofa qabanii structure possible ta'e tokko qofa qabni jechuudha. Those alkanes containing 4 or more carbon atoms have more than one structure. Alkeeniiwwan ammoo afurii fi isaa ol kaarbonii afurii fi isaa ol kan qaban structure meeqa qabanii tokko ol qaban more than one structure. Kana jechuun meeqarraa jalqabeeti? Butteenii irraa jalqabee kan isaa ol jiru alkeeniin hundi isaatu kan butteenii ol jiru butteenii irraa jalqabee butteeniinis tokko ol qabaa jechuudha. Kanaafuu isarraa kaanii hanga kaarboniin baay'ataa deemuun structure isaa maal ta'a deema dabalaa deemaa jechuudha. The existence of two or more chemical compounds with the same molecular formula but different structure is called isomerism. Argamni chemical compound tokko lamaa fi isaa ol ta'ee structure isaatiin jechuudha yeroo kaafnutti lamaa fi isaa ol ta'ee yoo kan argamu taate maal jennee waamna? Isomerism jennee waamna jechuudha. Garuu ammoo maal ta'uu qaba? The same molecular formula ta'uu qaba. Akka activity irratti ilaalisanitti molecular formula isaa kaarboniin inni qabuu fi hydrogen inni qabu walqixa ta'uu qaba. Walqixa ta'ee garuu ammoo structure isaa garagaratti lamaa fi isaa ol ta'ee yoo kan argamu taate maal jennaani? Isomerism jennee waamna jechuudha. The compounds that have the same molecular formula but different structures are called isomerism. Compoundin the same molecular formula kan qabu molecular formula
tokko wal fakkaata ta'e kan qabuu fi different structure. Structure isaa immoo caasaaleen isaa yeroo kaasnutti garagara ta'ee jennaan maal jennee waamna? Isomers jennee waamna jechuudha. Compoundii maal jennee waamna? Isomers jennee waamna. Alkenes exhibit a type of structural isomerism called chain or skeletal isomerism. Alkeeniin isomerismii akkamii gaggeessa? Structural isomerism kan maal jedhamu? Chain or skeletal isa jedhamu gaggeessaa jechuudha. Kanaafuu alkeenii irratti isomerismii tokko qofatu jiraachuu danda'a. Gosa tokko qofa kana jechuun structurally qofa jechuudha. Structurally qofa. Alkeenii fi alkaayinii yeroo ilaalutti jijjiiramuu danda'a. Garuu alkiinii yeroo ilaalutti sadii qaba. Alkaayinii yeroo ilaalutti ammoo lama qaba jechuudha. Kanaafuu isaan sanniin yeroo bira geenyanii ilaalla. Garuu ammoo alkeeniin structural isomerism kan maal jedhamu? Chain or skeletal kan jedhamu qofa qabaata jechuudha. This structures differs in the arrangement of carbon atom in the hydrogen atoms. Carbon atom in the hydrogen atoms. Structuring kuni kan inni ittiin garagar ta'uun maaliini? Kaarbanii fi hydrogenii arrangementii isaaniitiis bakka taa'umsa isaaniitiin haala isaan jiranirraa bakka biraa finnee barreessuudhaan maal ta'a? Gargar ta'a jechuudha. Structureewwan nuti kaasnu hunniin. To understand what isomers are, consider the isomers of butane and the pentane. Understand godhuudhaaf isomerism kan understand godhuudhaaf maal jedha? Isomerism buteenii fi kan penteenii maal godhedha? Consider godhedha. Mee isa sanniin haa ilaallu. Buteen jechuun kan kaarbanii 4 qabu, pentane kan jennu ammoo kan meeqa qabudha? Kan 5 qabudha jechuudha. Kanaafuu butane has 2 isomers. Buteeniin isomerismii 2 qaba. Isomers of pentane kan pentane ammoo meeqa? 3. Kana jechuun maaliin argachuu dandeenya? Foormulaa inni qabaata jechuudha. Alkiinii fi alkaayinii foormulaa isaanii waan qabaatan illee isa kun agarree. Garuu ammoo isaan kun alkiiniin ni qabaata jechuudha foormulaa. Foormulaa kamiin dalaguu dandeenya? 2 raised to n minus 4 plus 1 jennee hojjechuu dandeenya jechuudha. Nniin maal bakka bu'aa? Lakkoofsa kaarbanii bakka bu'a. Kuniin ammoo lakkoofsa waan ta'eef itti galchinee dalaguu ni dandeenya. Mee kan buteenii haala kamiin 2 qabaachuu danda'a haa ilaallu. 2 raised to n meeqa? 4 jennee jirra. Kanaafuu 4 minus 4 plus 1. 4 minus 4 meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 raised to 0 plus 1. 2 raised to 0 jechuun lakkoofsa kamiyyuu paawarii isaa 0 ta'e jennaan tokko ta'a. Kanaafuu tokko eda'uu tokko meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu buteeniin haala kanaan 2 qaba jennee himuu dandeenya jechuudha. Kan penteenii ammoo bakka inni meeqa galchina? 5 galchina. 5 hir'isuu 4 tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 paawarii tokko eda'uu meeqaati? Tokkooti. 2 paawarii tokko jechuun 2 eda'uu tokko meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun haala kanaan 3 qabaachuu danda'e. Mee amma ammoo isomerism isaa kana kan buteeniitii fi kan penteenii kaafnee haa ilaallu. Jalqaba irratti yeroo kaasutti buteeniin meeqa qaba? Kaarbanii meeqa qaba? 4 qaba jennee jirra. Kanaafuu jalqaba istireetii hojjennaa jechuudha. Kaarban 4 nu guutee jira. 4 guutee jira garuu haayidroojiniin nu hafaa jechuudha. Inni biraa wanti isin asitti hubachuu qabdan kaarbaniin yeroo darbe keessa ilaallee jirra. Boondii meeqa gaggeessuu danda'a? Boondii 4 jechuudha. Boondii 4 qabaata kan sheer godhuu danda'u. Kana jechuun lakkoofsi kaarbanii meeqaayyuu 6. Isa kana yeroo raabsinutti 2 4 jennee raabsina jechuudha. 2 4. Kanaafuu 4 kun kutaa 9tti barannee jirra. 4 kun maalidha? Boondii inni sheer godhuu danda'udha. Kanaafuu boondii meeqa sheer godhuu danda'a? 4 sheer godhuu danda'a. Kanaafuu 4 guuttatu qaba jechuudha. Dirqama isaa 4 guuttatu qaba. Kaarbaniiwwan kunniin akkuma arginu boondii tokko sheer godhee jira. Haayidroojinii hafaaf jechuudha. Tokko osoo hin ta'in warri qaccar jiran lamaan tokko garuu ammoo kan jidduu keessaa lamaan lama qaban jechuudha. Boondii 2. Kanaafuu kaarbanii jalqabaatiif boondii tokkoon qaba. Kanaafuu meeqa barbaada? Haayidroojinii meeqa sheer godhuu danda'a? 3 4 guuttatuudhaaf
haayidroojinii sadii haala kanaan kaasuu dandeenya. Tokko lama sadii afur guuttateera jechuudha. Inni itti aanu immoo meeqa qaba? Boondii tokko lama qaba. Kanaafuu meeqa tofaaf? Tokko lama tofaaf jechuudha. Inni itti aanus akkasuma tokko lama ni qabaata. Meeqa tofaaf? Lama tofaaf. Kan xumuraa immoo tokko qofa qaba. Kanaafuu sadii barbaada jechuudha. Sadii barbaada. Kanaafuu haala kanaan haayidroojinii itti hidhuu dandeenya. Haayidroojinii bakka boondii kanneenitti haayidroojinii hinaa jechuudha. Haayidroojiniidhaan guunna bakka fi kanneen marasaa irratti iyyuu haayidroojiniidhaan guunnaa jechuudha. Haayidroojiin, 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 haayidroojiin bakka marattu haayidroojiniidhaan guutuu qabna. Amma immoo haayidroojiniin kun meeqa nuun jedhee jira yoo jalqaba isomerism of butteen kaarbonii 6 fi haayidroojinii 10 qabaa nuun jedhe. 10 guutee jira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 asiin tokko hafa 10 guutee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan 10 guunnee kenna. Inni jalqaba kana ta'a jechuudha. Isa kana ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? Gabaabsinee yoo kan barreessinu ta'e maal goonee barreessina? Haayidroojinii tokkicha irra hiine san bakka tokkotti deebisnee barreessina jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti meeqa hiine? 3 hiine. Haayidroojinii 3. Kan inni lammaffaa immoo CH2 dha. CH2 CH3 jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaan immoo maal godhuu dandeenya? Kan xumuraa kana asirraa baafnee asirratti hidhuu dandeenya jechuudha. Yeroo asirratti hidhinu kana immoo haayidroojiniin qannasuu qaba. Maaliif irraa hir'isuu qabna jechuudha. Sababa maaliitiif? Haayidroojinii amma inni kun guuttatee jira waan ta'eef kabiraa waan alaatti fidaa jirruuf maal goona? Isa kana kan itti aanu kana 3 guunnee haayidroojinii 3 guunnee isa kana immoo 3 matti dhiisnee kaan ammoo irraa qannasuu jijjiiruu irraa hir'isuu qabna jechuudha. Kanaafuu yaa barreessinu CH3 CH kana kunnee maal goona? Asirrattiina CH3. Kanaafuu inni kun amma yeroo lakkoofnutti haayidroojinii 3 fi boondii kaarbonii wajjin ni qaba waan ta'eef guutee jira? 4 guuttatee jira. Inni keessaa ammoo kaarbonii 3 fi haayidroojinii tokko wajjin waan ta'eef guutee jira jechuudha. Inni kunis guuttatee jira. Kanaafuu isa kanaaf ammoo maal godhuu qabna? CH3 goonee haala kanaan kaa'uu qabna jechuudha. Amma isa kana yoo kan lakkoofnu ta'e kaarbonii fi haayidroojiniinis kan butteeniitiin waluma qixa ta'a jechuudha. Karaa biraatiin ammoo isa kana caala maal godhuu hin dandeenyu? Hidhuu hin dandeenyu. Maaliif isa kana finnee yoo kanarratti hiine hin danda'amu jechuudha. Kaarbonii xumuraa lamaan irratti kan jalqabaatii fi kan xumuraa irratti gonkumayyuu hin hiinu jechuudha. Maaliif yoo kan hiinu ta'e yeroo fakkeenyaaf asiin isa kana kunnee asitti soo kan hiinu ta'e CH3 soo jenneeni maal ta'a? Kan jalqabaatiin maqaan isaa tokkuma ta'a jechuudha. Haaluma kanaan istireetii dhufee ol deebi'e malee istireetii jennee lakkoofna jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti maqaa maal godhuufii qabna? Maqaa kennuufii qabna. Mara isaaniitiifuu maqaa kennuu qabna. Inni jalqaba istireetii waan ta'eef maal jennaani? Inni butteen jennee waamna jechuudha. Istireetii yeroo ta'utti inni butteen jennee waamna. Isa kana maqaa isaa yeroo kennuufitti maqaan wal fakkaatee jennaan hin ta'u jechuudha. Maqaa wal fakkaatu hin qabaatu. Kanaafuu isa kana maal goona? Jalqaba irratti paarentii select goona. Paarentii select goona. Kaarbanii baay'ee kan of keessaa qabu jechuudha. Kanaafuu kaarbaniin meeqa? 1 2 3. Kanaafuu maal jennaani? Propeenii ta'a. Kun ammoo lakkoofsa yeroo kennuutti garanaa yoo kaanes meeqa ta'a? 2 irratti jira. Garanaa yoo kaanes 2 irratti jira jechuudha. Kanaafuu 1 2 3 meeqa irra jira? 2 methyl propane. 2 methyl propane jennee maqaa kennaaf jechuudha. 2 methyl propane. Kanaafuu maqaan isaa wal hin fakkaatu. Kan jalqabaa maal jennee turre? Inni butteen jennee waamne jechuudha. Inni itti aanu immoo 2 methyl propane jennee maqaa kennaafi. Kanaafuu lamii kana haala kanaan kaasuu dandeenya. Ka penteenii kaasuudhaaf ammoo meeqa qaban jennee jirra? 3 qaba jennee jirra. Kanaafuu haa kaafnu. Jalqaba irratti istireetii kaafnaa jechuudha. Kaarbanii 5 1 2 3 4 5. Kanaafuu isa kana maal goona? Haayidroojiniidhaan goona. Marisaatu kan jalqabaa haayidroojinii 3 kennaa fi haayidroojinii 3 inni kunis haayidroojinii 3 haayidroojinii meeqa barbaada? 2 barbaada.
Haayidroojinii meeqa barbaada kunis lama jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa haala kanaan kaasuu dandeenya. Isa kanaan maal jennaani n penteen jennee waamna jechuudha. N penteen jennee waamna. Inni itti aanu immoo tan xumuraa tana finnee isii tana finnee meeqa irratti hiina kan lammaffaa kanarratti taa'ina. Yeroo hiinu garuu haayidroojinii kana maal godhuu qabna tokko deebisuu qabna. Kanaafuu CH3 CH asirra hiine jennee jirra CH3 CH2 tokko lama sadii afur kanaafuu meeqa nu hafa tokko nu hafa kan xumuraa maal goona CH3 baay'inaan kaarbaniiwwan xumura irratti argaman marti isaaniitu haayidroojinii sadii barbaadan jechuudha. Kanaafuu isa kana immoo maal jennee waamna jalqaba irratti paarentii select goona paarentiin kan kaarbanii dheeraa hedduu qabu kana jechuudha. Kanaafuu isa kana maqaa isaa maal ta'a kaarbanii meeqa qaba tokko lama sadii afur butteen paarentiin kenna butteeni ta'a. Kanaafuu lakkoofsa yeroo kennuufitti ammoo gara biraanchii lakkoofsa xiqqaa argatuu danda'utti asii yoo deemne tokko lama argataa jechuudha. Asii yoo deemne ammoo tokko lama sadii kanaafuu garnaa sirriidha waan ta'eef tokko lama sadii afur kanaafuu amma maal goona lammaffaa irratti maaltu jira mitaayiliidha. Kanaafuu maal jennaani tuu mitaayil butteen jennee waamnaa jechuudha. Inni biraa ammoo maaltu nu hafa tokko nu hafa ammas tan xumuraa tana finnee asirratti yoo hin jenne xumura irratti hiniinu jennee jirra. Kanaafuu isa kana xumura ta'a waan ta'eef yoo tan asii baasne achirratti hiniinu asirratti dhuufillee gara jalqabaatiinis hidhuu hin dandeenyu. Kanaafuu maal goona isii tana finnee kaarbanii kanarratti lammaffaa kanarratti gara gubbaatiin hiinaa jechuudha. Gara gubbaatiin hiina garuu ammoo yeroo tokko biraanchii tokko of irratti hiinu gubbaanis hiine jalaanis hiine homaa rakkoo hin qabaatu. Kanaafuu amma isa finnee gubbarratti hiinaa jechuudha. Ammas yeroo hiinu kana maal goona haayidroojinii san biraa dhabamsiisuu qabna. Afur bichaa sheer quluu danda'a waan ta'eef kanaafuu haa hiinume CH3 C qofa deebi'e amma jalqaba lama ture san booda tokko deebi'e amma ammoo haayidroojinii birumaa balleessinaa jechuudha. Maaliif inni kun haayidroojinii yoo kan jiraatu taate biraanchii gara afurii yoo kan ittiin taate maal ta'a 5 harka ta'a waan ta'eef 5 ta'uu hin danda'u sababa kanaaf. Kanaafuu asiin CH3 C jalqabaa san jechuudha CH3 geenya jira afur geenya jira CH2 CH3 guunnee jira jechuudha. Tokko lama sadii afur shan jaha jaha ta'uu hin qabaatu 5 ta'uu qabu waan ta'eef tana biraa balleessinee asitti 3 godhuu qabna jechuudha haayidroojinii. Tokko lama sadii afur shan kanaafuu isa kana maal jennaani gara hundaanuu kaarbaniin jidduu keessa tun gara lamatti boondii waan qabaattuuf kanaafuu gara maraanuu sheer gootee jirtu waan ta'eef kaarbaniitti hidhamtee jirtu waan ta'eef maal jennaani niyoo tokko lama sadii afur shan niyoo peenteen jennee waamna jechuudha. Isa kana ammoo niyoo peenteen jennee waamna. Kanaafuu kana caala biraanchii biraa hidhuu hin dandeenyu waan ta'eef haala kanaan 3 qofa qabaatuu danda'a. Exercise 1.3 Which of the following statements are true about isomers? Waa'ee isomersii kan dhugaa ta'e kami jedha statementii kantu sirriidha jedha. They have irratti maal jedha they have the same molecular formula. Isomersimiin akkuma ilaalaa turre the same molecular formula qabanii jennee ilaallee jira. Molecular formula maal akka ta'e isinitti himee jira. Lakkoofsa kaarbaniitii fi kanaafuu molecular formula jechuun kaarbanii fi haayidroojinii kan walqixa qaban jennee jirra isomers jechuun. Kanaafuu molecular formula isaanii the same dha jechuudha. Kanaafuu inni kun tiruudha jechuudha. Lammaffaa B irratti ammoo they are different compounds. Isomeriin kunniin kan amma kaasaa turre kunniin fakkeenyaaf kan butteenii kaasnee jirra. Kan butteenii kunniin meeqa kaasnee turre lama kaasnee turre. Lamaan sunniin different compound dha jedha. Kanaafuu sirriidha inni kunis different compound dha. Structuring isaanii garagara ta'e naani different dha jechuudha. They have different boiling and melting points. Inni kunis sirruudha. Maaliif yeroo structuring isaa jijjiiramaa deemutti boiling point fi melting point isaanis qabxiin baqinaatii fi qabxiin danfinaa maal ta'aa deema jijjiiramaa deema. D irratti ammoo they have similar chemical properties.
Chemical property isaanii amalli keemikaala isaanii wal fakkaataadha. Kanaafuu inni kunis sirriidha jechuudha tiruudha. Draw all the possible structural isomers for hexane and name them. Maal kaasiidha structurii hexaneidhaaf kaasitii kan possible ta'e marisaatu kaasitii maqaa isaanis kenni jedha. Kanaafuu formulaa fayyadamnee yeroo kaasnutti hexaniin meeqa qaba? Hexanii n meeqa karbaniin 6 waan ta'eef n 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 reessuu n meeqa 6 hir'isuu 4 eda'uu tokkooti. Kanaafuu 4 hir'isuu 6 hir'isuu 4 2 ta'a. 2 reessuu 2 plus 1 meeqa ta'a? 2 reessuu 2 4 plus 1 meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu 5 qabaatu danda'a jechuudha. Inni kun shananuu kaasnee maqaa kennee haa ilaallume. Jalqaba irratti maal kaasuu qabna? Kaarbanii 6 istireetii kaasuu qabna jechuudha. Kaarban 4 5 6 guunnee jira. San booda maal goona? Haayidroojiinidhaan guunnaa jechuudha marisaatu. Inni kun CH3 haayidroojiinii 2 qaba. Kan itti aanu kan jidduu keessaa hundinuu 2 qabaatanii jechuudha. 2 kun ammoo 3. Kanaafuu isa kana yeroo kaasnutti istireetiidha. Maal jennee maqaa kennaafi n hexane istireetii ta'ee jennaan n jennee kennaa jechuudha. Normal jechuudha. N normal hexane or n hexane jennee maqaa kennaafi jechuudha. Isa jalqabaa kana n hexane isa itti aanu kaasuudhaaf maal goona? Inni biraa ammoo maal goona? Kaarbanii lammaffaa irratti biraanchii xumuraa tana kunnee irratti hiinaa jechuudha. Kanaafuu haa CH3 CH irraa qannasee jennee jirra. Haayidroojiinii 2 waan tureef tokko deebisnaa. Yoo barbaanne gara gubbaatiin yoo barbaanne gara jalaatiin homaa rakkisuu jechuudha. Kanaafuu nuti garuma jalaatiin haa hiinu CH3 CH2 meeqa 4 ga'ee jira. CH 1 2 3 4 5 CH2 CH 3 6 guutee jira jechuudha. 1 2 3 4 5 6. Kanaafuu isa kana ammoo paarantii maqaa kennaaf jalqaba paarantiin dheeraa kana ta'a jechuudha. Dheeraa kana ta'a. San booda meeqa? Kaarbanii 5 of keessaa qaba. Peenteenidha. Biraanchiin isaa ammoo 1 2 lamarra waan argamtuuf 2 methyl pentane 2 methyl pentane jennee haala kanaan maqaa kennaaf jechuudha. Amma immoo maal goona? Kaarbanii lammaffaa irra hiinee jirra. Sadaffaa irratti hiina. Sadaffaa irratti methyl tana tanuma maal goona? Asirratti dabarsinee hiinaa jechuudha. Kanaafuu maal goona? CH3 CH2 CH isirri hiina waan ta'eef haayidroojiin irraa qannasna. CH3 CH2 meeqa ga'ee jira? 5 ga'ee jira. Kanaafuu CH3 isii xumuraa haala kanaan hiinaa jechuudha. Inni kun ammoo maal ta'a? Bakka 2 jenneen kana 1 2 3 gara aneessisoo lakkoofni 1 2 3 3 methyl pentane ta'a jechuudha. 3 methyl pentane 3 methyl pentane jennee haala kanaan maqaa kennuufii dandeenya jechuudha. Amma immoo maal goona? Isii tana finnee asirratti yoo hiina kan jennu taate gara biraanchiin lakkoofsa xiqqaa argachuu danda'uun kenna waan ta'eef garana yeroo lakkoofnu 1 2. Kanaafuu lammaffaa irratti methyl waan jiruuf 2 methyl pentane ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kanaan wal fakkaataa ta'a waan ta'eef isa san kana booda garana dabarsuu hin dandeenyu. Kanaafuu maal godhuu dandeenya? Ka jalqaba kanarratti methyl 2 gubbaa fi jalaan kennuu dandeenya. Kanaafuu haa kennume. CH3 CH3 meeqa guutee jira? 4 CH2 CH3. Kanaafuu isa kana haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Inni kun ammoo maal ta'a? 1 2 paarantii yeroo kennutti jalqaba paarantii istireetii kana filanna. Istireetii yeroo filannutti 1 2 3 4 butteenidha jechuudha. Paarantii maqaan isaa butteenidha. Garuu ammoo jalqaba damee isaa barreessuu qabna waan ta'eef
tokko lama lamarratti maaltu jira mitaayiliin takka ni jirti ammas lamarratti mitaayiliin ni jirti jechuudha. Kanaafuu lama si'a lama barreessine lamarratti yeroo lama waan ta'eef 2,2 daayimitaayil daay jennaan lama waan ta'eef mitaayil lama waan ta'eef daay jennaan jechuudha. Daay mitaayil paarantii maqaa maal jennee jirra maqaa paarantii xumurratti barreessina jechuudha. Maal jennee jirra butteen jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Inni biraa meeqan nuufa tokko qofa nuufa jechuudha. Kanaafuu istiraakcharii marayyuu gara barbaadaniin kaasanii maqaa yeroo kennitanitti maqaan isaa akka waliin fakkaannetti barreessuu dandeettanii. Kanaafuu tokko qofa nuufa isaan barreessume. Kanaafuu tokkochaaf maal goona mitaayilii tana kaarbanii kanarra dhiiseen takka maal goona finnee kanarratti hiina. Haa hidhumee haal saniinis. Kanaafuu maal goona CH3 isarratti maal goona takka hambisnee gara gubbaatti hidhuu dandeenya uumaan rakkisu CH goone ammas kanarrattis gara barbaanne yoo hiine uumaan rakkisu jechuudha. Tokkuma ta'a waan ta'eef meeqan nu hafa tokko nu hafa CH3. Kanaafuu lakkoofsa yoo kennuuf garanaa yoo kennuufis 2 fi 3 irratti ta'a. Garanaa yoo ta'es 2 fi 3 irratti ta'a jechuudha. Jalqaba paarantneemii maal ta'a butteenii ta'a san booda 2 fi 3 irra jira waan ta'eef 1 2 3 2,3 mitaayilii meeqa jira 2 daayimitaayil butteen jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Garuu ammoo waan isin hubatuu qabdan lakkoofsa maal goona koomaan addaan baasa. Lakkoofsaa fi jecha ammoo wardiiwwan maaliin addaan baasna haayifanii tana fayyadamnee addaan baasna jechuudha. Haala kanaan 5 barreessinee jirra. Karaa barbaanneen deemnee barreessuu dandeenya. Garuu ammoo istiraakchariiwwan isinitti mul'ate hundayyuu barreessaatii sanboona maal gootanii maqaa kennuufii qabdan. Maqaa yeroo kennitaniifis maqaa yeroo kennitan kan qara barreessaniin yoo tokko ta'e zaseem yoo isin harkaa kan ta'u taate maal gootanii dhiisuu qabdan jechuudha. Sirriin ta'u yeroo lama irra deebinee maqaa wal fakkaataa barreessuu hin dandeenyu waan taaneef jijjiiramee kan garanaan jiru gara xumuraatti dhufuu danda'a. Garuu maqaan isaa biraanchii yeroo kennitaniifitti tokko isin harkaa ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin filattanii barreessuu dandeettanii. Preparation of alkenes. Alkeenii karaa kamiin qopheessuu dandeenya isa jedhu ilaalla. Alkenes are the major constituents of petroleum and natural gas. Alkeeniin kun qabiyyee ijoo petrooleemiitii fi naachuraal gaasiiti jechuudha. Boba'aatii fi naachuraal gaas keessatti qabiyyee ijoodha jechuudha isaan kunniin. They are mainly obtained by fractional distillation of petroleum. Kan isaan ammoo ittiin argamuu danda'an karaa kamiini? Karaa petrooleemii kana yookiin ammoo boba'aa kana distillation godhuudhaan qulqulleessuudhaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Yeroo petrooleemii kana qulqulleessinutti alkeenii arganna jechuudha. Alkeens can also be prepared in the laboratory. Ammas maal ta'uu danda'anii laboraatoorii keessattis qophaa'uu danda'anii jechuudha. Some methods of their preparation are as follows. Karaawwan isaan ittiin qophaa'an mee haa ilaallu. Tokkoffaa irratti hydrogenation of alkenes with a metal catalyst. Metal catalyst wajjin hydrogenii maal godhuudha? Alkiinii bakka alkiiniin jirutti bakka metal catalystiin jirutti alkiinii fi hydrogenii walitti dabaluudhaan maal arganna? Alkeenii arganna jechuudha. Metal catalyst kan jennuun si'eessitoota warra meetaalii kan ta'an si'eessitoota kanneen akka PD, PT fi kanneen kana fakkaatan hedduutu jira. Isaan bakki isaan jiranitti maal fayyadamne hydrogenii fi alkeenii miti wanni hubachuu qabdanii alkiinii walitti dabalee maal arganna? Alkeenii arganna jechuudha. Kanaafuu isa kana general reaction isaa maal fakkaata? Arri inni jedhu kun maal bakka bu'a? Raadikaala kanneen akka CH3, CH2 kanneen kana fakkaatan bakka bu'aa jechuudha. San booda bakka nu ilaaluu qabnu bakka tana. Inni kun amma boondii meeqa of keessaa qaba? Boondii 2. Kanaafuu maal ta'a? Alkiiniidha. Alkeeniin single boondiidha. Alkiiniin ammoo double boondiidha.
triple bondiin ammoo maal ta'a alkaayinii ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo haayidroojinii itti dabalutti maal goona haayidroojinii bakka dabaluudhaaf bakka dabil bondiin jiru kana dabaluu qabna. Bakka singil bondii osoo hin ta'in bakka dabil bondiitti daballa. Kanaafuu yeroo kana kaarbanni asiituun haayidroojinii tokko ni qabdii garanaan hidhamtee jirti garanaanis lamaan hidhamtee jirti jechuudha. Kanaafuu guuttattee jirti. Maal godhuu qabna bondii takka lamaan kana keessa triple bond single bond double bondii kana maal jijjiirra gara single bondiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Bondii takka yeroo baasnu haayidroojinii lama jira. Kanaafuu haayidroojinii tokko kanaaf kenna haayidroojinii ta'an immoo kanaaf kenni haala kanaan CH2 kun yeroo jalqaba maal qaba haayidroojinii tokko qaba. Kanaafuu amma asitti lama ta'ee jira. Inni kun ammoo lama qaba. Tokko yoo itti idaanu sadii ta'a jechuudha. Haala kanaan argatuu dandeenya. Single bondii ta'ee jira. Single bondii yeroo ta'e immoo maal ta'a alkeenii ta'a jechuudha. Example kana ilaalu. Jalqaba irratti ammas maal of keessaa qaba? Double bondii of keessaa qaba. Double bondii of keessaa qabaatee innaan maal jennaani alkeenii ta'a. Kanaafuu kaarbanii meeqa jira? Tokko lama. Kaarbanii lama maal ta'a? It. Kanaafuu waan alkiinii ta'eef iinii itti daballaa jechuudha. Ittiin jennee waamna. Sanboode haayidroojinii yeroo itti daballu bondii takka as keessaa baasnee irratti daballaa. Kanaafuu inni lama ture sadii ta'a. Kunis lama waan ta'eef sadii ta'a jechuudha. Sanboode singil bondii ta'ee jira. Singil bondiin ammoo yeroo kamiyyuu alkeeniidha. Kan singil bondii of keessaa qabu hundi isaatu maal jennaani alkeenii ta'a jechuudha. Yoo dabil bondiin keessa kan jiraatu ta'e singil bondiinis jiraate dabil bondii yoo kan jiraatu ta'e maal jennaani alkiinii jennee waamna jechuudha. Yoo triple bondii ta'e ammoo alkaayin jennee waamna. Kanaafuu inni kun kaarbanii lama waan ta'eef it isa jedhu fudhannee san booda alkeenii waan ta'eef maal daballaa en jennee haala kanaan cabsuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ammoo what is synthesis or reaction. Methodii lammaffaan ammoo isa kana. Kanaafuu this method involves the reaction of halogenated alkane with sodium and the reaction is somewhat exothermic. Inni lammaffaan ammoo reaction maalitii halogenated alkane. Alkeenii maal ta'edha? Halogenii wajjin garee torbaffaa jechuudha. Halogenii kan jennu kan akka kiloorinii, biroominii, ayodiinii fi kan biraa kan hafe tokko filoorinii. Isaan kanneen yoo kan of keessaa qabaatu ta'e alkeenii ta'ee isaan wajjin yoo kan wal nyaatu ta'e maal jennaani halogenated alkane. Maal wajjin wal nyaachisan reemma nuti soodiyeemii wajjin wal nyaachisuudhaan deebinee maal arganna alkeenii argannaa jechuudha. Somewhat exothermikii bakka ta'etti jechuudha. Reactioniin kun exothermic jechuun kan maal godhuudha kutaa 9 keessatti akkuma baratanitti exothermikii fi endothermikii barannee jira. Kanaafuu exothermic kan jennuun kan hiitii release ofirraa godhanidha. Kan ho'a ofirraa gara alaatti baasan. Endothermic kan jennuun ammoo kan ho'a gara keessatti fudhatan. Kanaafuu exothermikii ta'uu qaba jechuudha inni kuni. Kanaafuu mee general reaction isaa maal fakkaataa ilaallu. General reaction isaa 2R kan jennuun ni ilaalla. 2R jechuun radically CH3 CH2 waan akkana kana bakka bu'a waan ta'eef kanaafuu fakkeenyaaf CH3 qofa yoo kan ta'u taate si'a lama ta'a jechuudha. CH3 kun dabilii ta'a. X'n ammoo maal bakka bu'a? Halogenii bakka bu'a jechuudha. Halogenii kanneen akka biroominii, kiloorinii, filoorinii, ayodiinii kanneen bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu alkeeniin kun bakka halogenated alkeenii fi soodiyeemii wal nyaachisnee maal arganna? R'n lama jira jennee jirra. Akkuma argaa jirru asitti R lama jira. Kanaafuu R addatti baasna. X ammoo maal goona? X tanaaf fuunee soodiyeemiin wal nyaachisna jechuudha. Sanboota alkeenii fi soodiyeem haalaayidii arganna jechuudha. Example irratti haa argannu. Akkuma ilaallu amma maal argannee jirra? Alkeenii argannee jirra asittis. Example asitti maal jedha? 2CH3 ayodiin illee maalidha? 2dha jechuudha. Dabiliidha. Sanbooda soodiyeemii wajjin yeroo wal nyaachisnu CH3 isin jettuun R'n CH3 isin jettuun jechuudha. Ayodiin ammoo maal bakka buuti? X bakka buuti. Halooginiidha waan taateef X bakka buuti. Methyl iodide jedhama inni kun maqaan isaa. Maal wajjin wal nyaachisna? Soodiyeemii wajjin. Sanbooda maal arganna? R jennee jirra. R waan ta'eef kanaafuu R'n CH3 dha jennee jirra. Kanaafuu CH3 isin tun maal nama itteenidha. Itteen alkeenidha jechuudha isin tuni. Sanbooda X fi
soodiyemii wal nyaachisnee jirra. X maal jennee jira asitti iodine dha. Kanaafuu 2 sodium iodide jennee haala kanaan arganna jechuudha. This reaction is named as Wurtz's reaction after the French chemist Charles Adolphe Wurtz. Maqaan kun kan kennameef reactioniin kun kan Wurtz jedhamee waamame maqaa inni maqaa French chemist biyya French kan ta'e maqaa isaarraa waamamee jechuudha reactioniin kuni. Sadaffaa irratti ammoo heating sodium salt of an organic acid with soda lime or mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. The reaction brings about the removal of the carboxylate group from the sodium salt of the carboxylic acid. Inni kun ammoo maal godhuudha? Heating sodium salt. Sodium salt ashaboo sodiumii jechuudha. Ashaboo sodiumii maal goona? Heat goona. San booda maal arganna? Carboxylic group kan jennuun COO isii taateedha jechuudha. COO. Kanaafuu isa kana maal goona? Remove irraa goona jechuudha. Inni kun ammoo maal jedhamee waamama? This type of reaction is called decarboxylation. Carboxylation jechuun COO isii tanaa jechuudha. Taa remove irraa goona. D isiin jettuun ammoo maal bakka buuti? Removal of carboxylation jennee waamna jechuudha. Kanaafuu general reaction isaa maal fakkaata? RCOO. Oksijiinii lama jira. Kaarbonii oksijiinii lama. R'n ammoo maal bakka buuti? Isinitti hima jira. Isiin tunii alkaayilii bakka buuti yookiin ammoo raadikaala bakka buuti jechuudha. San booda maal arganna? Soodiyeem haayidrooksayidii wajjin wal nyaachisnee RH maal goona? COO N tana haaluma jiruun guutuu isii irraa remove goona jechuudha. Irraa remove yeroo goonutti maal goona? Haayidroojinii asii tana ammoo finnee R'dhaan wal nyaachisa. Kun haala kanaan R bira finnaa COO isii turtan ammoo OO jechuun oksijiinii lama jechuudha. As ammoo oksijiiniin takka waan jirtuuf oksijiinii sadii ta'a. Kaarboniin takka as hin jirti. Kanaafuu kaarboniin hin jirti. As soodiyeemiinis waan jiruuf soodiyem jennee haala kanaan alkeenii argannaa jechuudha. Inni as ture kun maal ta'a? Alkeenii ta'a. Kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Examplii yoo ilaallammoo CH3COO sodium plus sodium hydroxide. San booda maal arganna? R'n maal taati? CH3 taati. San booda haayidroojinii tana yeroo itti finnu haayidroojiniin jalqaba as ture meeqa? 3 ture. Kanaafuu 4 ta'a jechuudha. 4. Inni kun mitteenii ta'a jechuudha. Amma haala kanaan mitteenii ta'a inni kun. Kanaafuu maal ta'ee jira? Alkeenii ta'ee jira. San booda COO N tana haala jiruun maal wajjin wal nyaachisna? Isa kana wajjin haayidroojiniin takka asin jirti. Haayidroojiniin tan dhabamteertasi garas tartee jirti waan ta'eef soodiyeemiin jirti, oksijiiniin jirti. Kanaafuu oksijiiniin meeqa ta'a? 3 ta'a. Haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Reactioniiwwan sadan kanneen fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Methane. Methane is the main constituent about 90% of natural gas. Methane kun natural gasii keessaa qabiyyee ijoodha jechuudha. Kana jechuun naannoo % 90 kan ta'u natural gasii keessatti argama jechuudha. Inni kuni it is obtained during fractional distillation of petroleum. Petroleemii yeroo qulqulleessinutti maal arganna? Methane kan arganna jechuudha. Methanein alkeenii keessaa isa jalqabaati waan ta'eef kanaafuu distillation of petroleumidhaan argachuu dandeenya jechuudha. Methane is also formed by the decay in the decomposition of animal in the plant remains in swampy or marshy lands. Ammas karaa kamiin argamuu danda'a? Bosbosa biqiltootaa fi bineensota garaagaraatiin hafteewwan isaaniitiin jechuudha. In swampy or marshy lands lafa caffaa keessatti maal argachuu dandeenya? Isa kana argachuu dandeenya jechuudha. Methane can be produced in biogas plants. Ammas maal ta'uu danda'a? Biogas plantii keessattis biogasii biqiltoota keessattis maal ta'uu danda'a? Produce ta'uu danda'a jechuudha. Qophaa'uu danda'a. The biogas plant generates biogas. Biogas plantiin kun maal nuuf kennanii? Biogas nuuf kennan. Mainly consisting of methane by anaerobic fermentation organic materials such as human excreta, animal dung, and agricultural residue.
Biogas plantiin maal nuuf kennan ni jira biogaasiidha. Mainly consisting of methane. Methanein kun anaerobic fermentation keessatti anaerobic jechuun kan bakka oksijiiniin hin jirretti jechuudha. Organic materiaalii kanneen akka human extra bobbaa nama keessaa bahuu fi animal dung dhoqqee bineeldota garaagaraa akkasumas agricultural residue isa jennuun keessaas maal argachuu dandeenya? Methane kana argachuu dandeenya jechuudha. Methane kun haala kanaanis argamuu danda'a jechuudha. The conservation of organic materials into biogas involves a sequence of reactions is graphically depicted. Kanaafuu conservationiin organic materiaalii kana gara biogaasitti conserve godhuun jijjiiruun sequencii akkamii gaafata kan graafiidhaan arginu kana jechuudha. Organic materiaalii bishaan wajjin yeroo walitti dabalutti organic material kan jennuun ilaallee jirra. Isaan kunniin kanneen akkamiiti? Kanneen akka human extra, animal dung, agricultural residue isaan jennuun kana jechuudha. San booda maal ta'a? Hydrolysis ta'a. Anaerobic fermentation bakka fermentationii wanni hin qabnetti maal hin qabnetti oksijiiniin hin jirretti san booda maal arganna? Biogaasii fi residue kana arganna jechuudha. Haala kanaanis methane argachuu dandeenya biogaasii jalatti. The material can be used to produce biogas including dung from cattle, pigs, chickens, chopped green plants in the plant wastes. Ammas materiaaliin kun maal ta'uu danda'a? Can be used to produce biogas. Biogaasii kana oomishuudhaaf maal fayyadamuu dandeenya? Including dung from cattle. Dhoqqeewwan garaagaraa kanneen horii akkasumas pigs, booyyeewwan garaagaraa, chickens, lukkuu fi kanneen kana fakkaatan akkasumas chopped green plants in the plant wastes. Akkasumas biqiltoota mummuramanii fi biqiltoota maal ta'an xuraawaa biqiltootaatiinis isa kana qopheessuu dandeenya jechuudha. The advantages of biogas technology include saving on fuel such as kerosene, wood and charcoal and the decrease in local deforestation. Advantagein biogaasii kana ammoo maal nu fayyada? Biogaasiin kun akka bobaatti tajaajiluu danda'a jechuudha. Biogaasii yeroo duraanii kan dhoqqee bineensota irraa akkasumas dhoqqee loowwanii irraa kan qopheessaa turanidha jechuudha. Beeyna isa kana maaliif nu gargaara? Advantagein isaa maalidha? Saving fuel such as kerosene. Maal godhuudhaaf? Kerozoonii boba'aa jechuudha. Boba'aa kerozeenii jedhamu seef godhuudhaaf, qusachuudhaaf akkasumas muka garaagaraa akka qusannuuf akkasumas chaarkoolii kasala isa jennuun kana isa kana akka qusannuuf akkasumas decrease in local deforestation akkasumas ciramuu bosonaa maal godhaa? Decrease godhaa jechuudha. Ni xiqqeessa. Inni xiqqeessa jechuudha. Ciramuu bosonaas ni xiqqeessa. The residue obtained after preparing the biogas can be used as fertilizers. Residuun kun ammoo kan yeroo biogaasii qopheessinutti qophaa'e kun maal akka maaliif tajaajila? Akka fertilizeriitti akka xaa'ootti tajaajila jechuudha inni kuni.